Fayam faya, fayam faya, fayam faya, fayam faya, fayam faya. Dina ilman nama, dibe balafama, virasi corona, apalannu jama. Dina ilman nama. Harka kee dhiqadhu tuttu kana gadhu. Fayam faya, fayam faya. Akka ofis baraartu akka teessuuf geessu. Fayam faya, fayam faya. Meetira tokkoon ol namarraa fageessi. Fayam faya, fayam faya. Duuti akkam banneef bor eeggannoo jabeessi. Weerara corona Ofi kees baraari. Weerara corona maatii kees baraari. Weerara corona Lammi kees baraari. weerara corona. Okay, tole Dr. Guushaa Balakkoo jedhama. Itti aanaa hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaati. Biiroon Fayyaa yeroo ammaa kana kilaastera garaagaraatiin qoqqoodee leenjii hooggansaa fi faayinaansiingii fayyaa yeroo ammaa kennuu irratti argama. Kilaastera Naqamtee kanarratti illee godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee waliin hooggansa sadarkaan jiru hunda karaa hirmaachiseen marii gaggeessaa turree jirra. Mariin kun orienteeshiniidha. Keessumattuu orienteeshinii hooggansi waa'ee gaggeessummaa fayyaa irratti akkasumas waa'ee faayinaansiingii fayyaa irratti hubannoo gaarii qabaatee beekee akka hoogganu gochuudhaaf waan gurguddaa lama kana fooyyessuu irratti hooggansaa fi faayinaansiingii fayyaa fooyyessinu malee kenna tajaajila fayyaa fooyyessuun hin danda'amu waan ta'eef hooggansa beekee seektara fayyaa hoogganu seektara fayyaa utubuu fi deeggaru akkasumas faayinaansiingii fayyaa jabaatee cimee humna horatee gaaffii kenna tajaajila hawaasaa furuu danda'u uumuu kan jedhu irratti xiyyeeffata kaayyoo isaa walii galaa jechuudha. Leenjiin har'a sadarkaa godinaatti iddoo hooggansii yookaan boordiin koreen hooggansaa dhaabbilee fayyaa jirutti kennamaa jiru akka godinaatti bu'aa guddaa qabannee yaadna. Sababni isaa leenjii yeroo gabaabaa haa ta'u iyyuu malee leenjii hojmaataa fi qajeelfama eegee fi yeroon barbaadu waan ta'eef hojiirra oolchuun dirqama waan ta'eef qaama raawwatuufidha kan kennamaa jiru. Kun immoo kanaan dura adeemsa deeggarsaa fi hordoffii taasifamaa tureen gabaasa jirurraa qaawwa garaagaraatu jira jechuudha. Sanaaf boordiin qajeelfamaa fi hojmaata jiru kana leenjii kana fudhatee yoo galee hojiirra oolchee jijjiirama gahaa fiduu danda'a waan ta'eef leenjii barbaachisaadhan jedha. Haala qabatamaa naannoo keenyaatiinis ta'e godina keenyaan akkamitti dhaabileen fayyaa keenya kenniinsa tajaajila hawaasa keenyaaf kennaa akka jiran sadarkaan yeroo laallu miseensonni boordii dhaabilee fayyaa sadarkaan jirru asirratti mari'achuun asirratti leenji'uun hanqinaaf cimina keenya karaa guutuu ta'e ilaallee gam tokkoon kenniinsi dhaabilee fayyaa keenya hunduu guutuu akka ta'u si'ataa akka ta'u hawaasi keenya kan itti gammaduuf kan dhimma fayyaa isaatii irraa tajaajilamu akka ta'u. Kan lammaffaa dhimmoonni dhaabilee fayyaa keenya guutuu taasisan hunduu ogeessaan tajaajila adda addaatiin dhiyeessiidhaan kenniinsa tajaajilaatiif itti quufinsa hawaasa keenyaa kan mirkaneessan ta'uu waan irra jiraatuuf dhimmoota kana irrattis bal'inaan mari'annee hanqinaaf cimina sadarkaan akka boordiitti akka ogeessaatti jiru addaan baafannee sirriitti mariin keenya kun leenjiin keenya kun kan irratti keessatti hiikuun nurra jiraatu akka ta'e dhaamuu barbaada. Nu baay'ee kan dura keessa kan magaalaa Naqamteetti magaalaa muummichaati magaalaa baay'ee guddaadha yoo ta'e kuma 150 yoo xiqqaa yoo ta'e gara 200tti mamamaa jira buufata nuyi qabnu buufata lama qofaadha. Sarvisiin ilaannu sadarkaa buufataatti immoo kwaalitii irratti xiyyeeffata nu jettanii
quality irratti baay'ee kan fagaate maaliif jennaan yoo xiqqaate buufataalee hanga 5-6tti barbaada magaalli keenya nuyi garuu sarvisiin nu laachaa akka buufata keenyaatti baay'ee yoo xiqqaate per capita buufata keenya yoo xiqqaate daily hanga 300ttidha ilaaluun hin danda'amu. Kanaaf uummanni betelee erga inshuraansiin jalqabee immoo maamilli yookaan gara keenyatti kan dhufan guyyaa gargaaruutti dabalaa waan jiranii fi tajaajila qulqulluuf si'ata laachuuf baay'ee rakkanne waan ta'eef warri biiroo raabsanis ishee kana nuu qabattanii buufanni fayyaa magaalaa Naqamtee akkasuma magaalaa muummicha qofa osoo hin taane dhimma fayyaatiinis xiyyeeffatoon kenname buufatni dabalataa yoo nuu kenname fakkeenyaaf isin kaasuun barbaade buufanni fayyaa inni keessatti hojjechaa yookaan buufanni fayyaa hoogganaa jiru buufata fayyaa waggaa 60 lakkoofsedha. Manni bara sana ijaarame sanadii yeroo sanaan ijaarame sarvisiin ni kennu xiqqoodha har'a garuu sarvisiin ni kennu baay'ee bal'ateera. Manni sun waggaa 60 hojjeteera baay'ee dulloomeera waan ta'eef rakkoo hamaa nutti ta'aa jira waan ta'eef qaamni biiroo irratti argamtanii dhimma kana irratti xiyyeeffannoo yoo nu laattanii tokko akkuma sila kaas dabalata lammaffaa immoo bifa danda'ameen buufanni fayyaa waggaa 60 lakkoofse kuni bifa itti riinoveet ta'uu danda'u irratti yoo nu yaada jedhamu qaba. Dhimmi biraan yeroo baay'ee ammas ajannaa makana wal qabata waan ta'eef kaasa mata boo kan nuti ta'ee fi komee hawaasa bal'aa kan ta'e dhimma dhiyeessii qorichaati. Aan hundaa'ol hojii maanni ittiin dhiyeessii keenya gaafannu akkuma jirutti ta'e hojii maanni ittiin qisaasa'ina qorichaa kana hooggannus maalidha? Akkaataa akkamiin hoogganamaa jira? Waan jedhamu kana hundaayi. Maaliif bakka tokkotti qorichi mana mootummaaf qofa eeyyamame mana dhuunfaatti argama? Dhuguma qeen kun hundi hannarraa bilisa taaneerraa immoo anuma siyaasaa goonee ilaallee kan jedhu sunis ogeeyyii fayyaa keessatti haa ta'u nu keessattis karaa adda ta'een ilaalamuu qaba jechaadha. Kanaafuu dhimmi kun qisaasa'ina qorichaa irratti harka wal qabannee kan hojjennu ta'a. Kanas dooktartu yookaan obbo Waggaarii yookaan kantiibaa dhufee na hojjetaanan ani qe'ee kootti maaltu jira jedhee qoratachaa deemuudha. Kaanis akkanuma kaan tokko irratti gaafa tarkaanfii barsiisaa ta'e fudhattu immoo kaanis gara harka sassaabbachuutti dhufuunsaa inafu waan ta'eef dubbii kana ilaaluun gaarii ta'a. Waan boordiin mari'achuu qabu waan istiraateejik ta'e wantoota gurguddaa irratti karaa xiyyeeffanneen sagantaa idilee keenyaan jalqabbii amma jirru kanaan qabannee fufnee taanaan buufata fayyaa keenya hospitaala keenya kan hin jijjiirreef tokko iyyuu hin qabnu. Kanaafis akka boordiitti akka walitti qabaa boordii tokkotti anillee kutannoon koo kutannoo olaanaa ta'uusaa asumaan isinii mirkaneessuufi. Buufanni fayyaa tokko maddoota galii maddisiisuudhaa qabu sana sirriitti qoratee jechuudha adda baasee akkamitti maddisiisuu danda'a kan jedhuuf bu'uura hawaasa irratti dhiibbaa geggeessuu hin dandeenye qabatamaadhaan akkamittiin fayyadamummaan isaas ol ka'ee hawaasa miidhuu kan qabneef dabalataanis immoo komii hawaasa keessatti akka kaasuu hin qabne sana giddu galeessatamee jechuudha kan inni itti deemamu jechuudha. Kanaaf keessattuu maddoonni galii kun yeroo sassaabamanii bakka tokkotti akkuma sirna eeganii haala eeganii itti deemuun jiraatu bakka tokkotti immoo iddoon itti rakkoo ta'uu jira jechuudha. Keessattuu akka maallaqaatti darbee wannoonni chaalenjii nuti ta'an nuti kan goonu odiitiis kan goonu sirnas kan to'an hordoffiif gamaggamas kan geggeessinu dhimmoota sirna faayinaansii keessa darbaniin jechuudha. Fakkeenyaaf wanni rakkoo ta'ee yeroo adda addaa odiitaroota keenyas qoree jiru maalidha? Kiliinikaal odiitii giine jechuudha. Dhimmoonni kun teeknikaalii dhimmoota qorichaa wajjin wal qabatanidha jechuudha. Akka maallaqaatti qorichi kun kanaaf fayyadaa osoo hin taane nuun deebitiif kireeditii fi dhimma sirna faayinaansii mootummaati waan ta'eef jechuudha. Waan amma ka'aa jirus mana kana keessas ka'aa jiru maa inni irra deddeebi'ee qisaasamni hin jiraadha naannoo kanatti jechuudha. Dhaabbilee dhiyeessii akka ammaa EPS wajjin wal qabatees waan ka'aa jiru garuu maal inni qoricha gara eksiitti dhiyaate nuu dhiyeessuudha yeroo baay'ee kan irra deddeebiidhaan buufataalee fayyaas odiitaroonni keenyas yeroo deeman ilaalan kana kan isaan kaasan jechuudha waan ta'eef jechuudha. Haala qabatamaa keenya giddu galeessa godhate osoo hin taane qorichoota gara eksiitti dhiyaatan sanadha kan jedhu sanaa fi deebi'ee immoo even sirni herregaa isaallee jechuudha mootummaan kan dur sadarkaa naannootti herregni isaa deemee mataatti dhukkubsamu deeligeet godhee gadi buusee jira jechuudha. Sadarkaa godinaatti dhamma nuti herrega isaa hunda sassaabnee adjust goonee gubbaatti kan seetil ta'u jechuudha. Warra ra'uun ol gubbaatti harkisuun hin barbaadamu jechuudha. Kanaaf haa ta'u garuu naannoo kanatti ammallee irra deddeebi'amee kan ka'aa jiru naannoo kanadha waan ta'eef jechuudha.